بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن لقيت بتوتا كينا ورا ميديا رومو مسلم ميديا بقى ربنا قرتني كان قها ولتنو في الجنة هرا إن شاء الله تعالى ربنا على ما في سجنتا هروا متى دري هروا كبني سنين ديان نجرة وردوبين كيسن ولين هاتو سنين جنة mata dureen sagantaa kennaa waan jedhu sagantaa agartee mudannoo baruuf barsiisuudha keessatti argamee jedha takkiyyuu baruuf barsiisuu keessatti nama mudate kanarraa agartee ka haasofna inshaallahu ta'aalaa itti dhihaadhaa isiniin jedha duuba har'aan kana yoo rabbiin alamaa fedhee sheekolee teenna hedduu qabannee isinii dhihaannee jirraa bakka kanatti akkuma agartan gamana moggaa kiyyaatiin akkuma jiranitti ta'ee jechaadha شيخ آدم إيسا تيفي أقسم شيخ حسين أمان أقسم شيخ كينا شيخ محمد وادو والإنتاني بك كانت ترقمنا يجون واني هر الراحة سوفنو يربين على ما فده سغنتا ديرادا يو هرقت اللي كانوا دومن نتاتي يروت آنو تغرتاني هردوبين كيسان والإنتها هر أغرتاني كتاتو كوبا كانان كيستي جلقبا كيستي واني نتتين إيقلو يادا كمنو يربين على ما فده أكامتين نمنكون أكتي قرآن ربيتي ولتدوف maaltu agartee qur'aanan akkamitti walitti dhuftan waan jedhurraa sheekolee kenna haasoysiisuudhaaf qophaa'ee bakka kana jira hordoffiin keessan waliin haa ta'u isiniin jedha ustaazota deena baga dhuftanii baga rabbiin agartanii ka bakka kanatti isin argamsiise dhihaadhaa isiniin jenna masan duuba inshaallahu ta'aalaa warroota agartanii hordoftoota miidiyaa kennaa ka agartanii oromoo muslim miidiyaa duraanu isin beekanii as gubbarratti isaanillee salaama nuu jettanii achumaan immootu dursee har'amee sheeka kenna sheek Muhammad Waadotiin jalqaba sheeka kenna wanni agartanii ka isaan gaafatuu feenu yoo rabbiin alamaa fedhe ilmi namaa kun agartanii jalqaba keessatti qur'aana kana wanni walitti nama fidu yookiin sabawiitu jira mee isiniif qur'aanni akkamiin wal agartanii akkamiin walitti dhuftanii jalqaba keessanitti waan jedhurraa agartanii sheeka kenna gaafachuu fedha hordoftoonni kennan waliin ta'a isiniin jedha mee sheeka isiniif qur'aana jalqaba maaltu walitti fide kun har'a darajaan jirtan darajaa biraati jalqaba immootu agartanii qur'aanni kun
وولدت نما في تجرا مي مالت ولدت سنفيده وانجد الراهي أكرتنيكا إسنا سويسيسو بربادا مي وانسن نبابنا كيسن بها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقيفتو خيري لا إن شاء الله خيري قرتي يا ربي فيدي ولي بدبرنا خيري تنا ولي برامسنا وولي برامسنا خنا إسني سكسمت كون كاني رامسي كون كاني رامسي ولا رامسو يجو ولي قودو يجو لا نمو قرتي ولي فقودي بوار رارقتا وانتو قودينا يانا إن شاء الله وان بوار براسو يسيسو قافي دوبا قرآنا إيقلاني دبين قرآناتون دبين جبدو لا سيف إسلامنا مال تولي في ديك جتشوتي سيف قرآن مال تولي في ديكشون جالك أبا وفي بيكون أمو هدو قرتي وان فولدر فرطيس نما قرتي لقي فتو في نما قرتي وان الربا هيكنا وسيادة جيسا نسا اسمه كان فودوا نما براديسي أبو ما فودوا رجلتي جاتا درا أنا في قرآن ونولد في دي وبلز كينيا هنقف الجرا ربيني وصى الله عليه ربي ساني رتها بالسنجا هنقفني كينيا هقما برسيسا قرآناتي هقما ساعتنا يجولا نعمري جاهتمي وين فكاتني والله أعلم هقما برسيسن وليك واتني برسيسني إسانتو أفان قرآنا كنا أكا قرآنا أفان بردو صاب إسانتو تأججولا إسان كوني تلفون نجيبو gaafa telefoonni jirre san darasummaa yeroo asin achi badan mirga badanii bitaa badanii gara kana namni kuteen beekani abbaan kiyya isaan kana barbaadanii galchan kolooba boolloo jecha gaafsan dhageenyuti kolooba boollooti galchan gaafa durii gaa warri kenna dubra xiqqeennatti namatti yeroo xiqqeenyaatiin dubra nama qaadhimanii xiqqeenyaan itti qaadhimaniiti osoma inni qara'u dubritti guddatte dubri guddannaa warri dubraa dhufe mucayyoo ta'e nanurraa fuudhaa yookaan nu eebbisaa jedhan mucayyoon geette bar waan ajabaa jira bikkuma tana waan ajabaa jira bar mucayyoon geesse lalama bar amma gaafuma shari'aan hin jirre sanuu ummanni keenya kabaja ajabaatti qaba jechuu asitti beeyna intala geesse dhiiraan barbaadan jechuu zaman amma ammoo dhiirumaa dhorgatanii balaa bu'e duuba akkasitti sababa sanirratti gurbaan agarree abbaan kiyya sangaa gurgurateeti deemee barbaadee majlisa kaan irraa kaanitti barbaade fuudhee galche koloba boolloo jedhanii diidaa keessa bikka naxwii achirraa fuudhanii galchanii gaafa isaan galchan gaa akka amma gartanii nama akkam akkas irreebbatanii ugaamman agarre nama ameerikaa dhufellee amma akkas irreebbatu dhiisanii nama hajjirraa dhufellee amma akkas irreebbatu dhiisanii قرآن الرجال كان كان ريبتين بنان تعجباتي برجعوزان أما نما أمريكا رادو فيلا نمنا كست ريبتو نما هجير رادو فيلا ربنا إنسان كسيتي أبا من وفيتي قلما قاب سنقا فرد نفني فرد بيتين يا كيس سجرو هنا بني أكلت والقوريلا الفرد هون أكل أوتال عالمني قرتي فرد يا بتيجو ما هنا إنساني فردومي إلي لي دان أسيما قالا دكان إلي لي دان أجي أكسي قلجان يرو قلجان أكسي قلني gammachuu ajaa'ibaati duuba isaan rabbiin fidee biyya teenya keessa kaa'e biyya teenya ta Sheek Huseen faarsuu malee waan takka hin beeyne ta masaajidni rabbii waa takka gartee wanni masaajida jedhan hin jiru biyya teenya keessa ganda keenyarraa masjida gartee dhaquudhaaf sa'a 3 deeman sa'a 3 gaafa gale obboleessi kee kun nama sheekaati jum'aa salaatu sa'a 3 guutuu karaa deeme jechuudha إذا كانت بي أواما تشيخنا أسيني في دبي في تو تا عبد الناصري في قلتي قرتي سانغا قلتي نياتو بيتنا كيسا سيني غانتا كينا ولتي قبي وجولي جلا ولتي قبي قبلي نتي أنتولي ولتي قبي قرآن كراسوسو إيقاله قرآن جاون دقين يانغا قرآن جاون بيهو قرآن أو غافسان دقين صلاة قف أبا كينيا كتي صلاة دنيا قرأي سانما صلاة نرتي فبره قرآن مومبي دوبا ولتي كبني قرآن كان قرأيزاني غاف سانغا أدوا قرجانيس قرأ بيهو أفانما وان نمني جوجيا أفانما هاسوا
akkanumatti afaanumaan oofu malee ijaan bika kana jedheen beeku waan daa'imummaan jirtuuf jecha hin beeku eessa jiraan beeku afaanumaan oofa ijaan waa takka hin beeku eessa qaroo jirta gisee naan jaan hin beeku kalaasa bikka yoo awwal laale kaballaan gadhiisa obboleessi kiyya kun na kabala anammoo hin beeku akkanumatti oofa malee hin beeku waa takka hin beeku duba eegalliin kiyya ka quraanaa rabbiin gartee barakaa haa godhuu fi obboleessa keenya isaan irratti eegalee sababa isaan tunaatee jechuudha quraana isaantu sababa walitti fidiinsaa ta'e akkana. Maashaallah jazakumullahu khairan waan kayrite obboleessi keessa waan guddaan galee gammachuun galee biyyatti illee biyyillee ajaa'ibatti irraa gammadanii ka amma yeroo ammaa yoo cidha taate malee fardaan bahanii nama qeebaluun hin jirtu yeroo ammaa kana kaayoo agartee cidha taatee cinniyyuu ka fardaa feeslaa ka makiinaati waan gammachuutiin gale jenna. Mee akkuma san duuba inshaallahu ta'ala sheeka keenna sheek Adam Isa isaanillee agartanii ka waan qur'aanaaf isaan walitti fide yeroo jalqabaa keessatti sanirraa isaan gaafanna. Mee isin hoo akkuma isheen nu himan kana obboleessa keessantu sheekamu abbaa keessantu sheekamu moo agartanii wallama keessanii waa argamamu bifa kamiin agartee qur'aana wal geettan? بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الحمد لله دوبا قرآناني جلقبا قافا مدرسة سيني حالتية مدرسة نجيسة كان فكاتوتي كلا سجل سديت بسديه مدرسة مغاندا كيسا جرا أشجع الكباسينه أمو مان برنة وسومان برنة برونسي درجين كوفة ويانين غافا لفقابته برونسا جل كباني برونسا دوبا غاف سنة مدرسة إسكول لواني جرف وجولنا كجرتون مدرسة كيس جرتي مدرسة وجولين روبي كنا برتاني نما هدو تشيء كنول ديواني مدرسة بناني جرا غاف سنة نمو مدرسة كيس جرا دوبا ما من برونسا بنامي أكيد جولة مدرسة كيسا باسا كتير شيفتي كونا جلني صوباني ورا مدرسة خنا بفاني غنمو جولة هكاراتو غلغل سكولا هاديم تجراني سيستم سنين مدرسة كيسا فوراني غرا سكولا شيفتي والقراني وقاتو كل وان مدرسة كيسا تورنسو سكولا دجان غافسان سكولا كيسا مدرسة كيسا باني أنا جاي بربي مدرسة akkasumatti maqaraanii baada sa'a kudhanii faayoo iskuula keessaa baanee geessine madrasaa inuma deemna guddoo biyyatti hin qaraane quraan maallee hatta agan buusin takka yoo jedhen danda'a ammoo yeroo jalqabaatiif wanni ani gaafa jalqaba madrasaa seenana tuman loohii gaafsani quraan ammaa kun hin jiru loohiin isin quraana ani hin beenne galaa jennaan loohii tana darbee adaa wanni kabajaan achi kaayanii ani joollu maalle waan nan jirtuu fi in darbe gaafuma sannatu mana tumiitiin gaafsanii rifuu guddoon taate beeku ani quraanni ani gaafsan tumame haga dhaalleena keessaa bahuu dide isheen gaafsanii amma akiramee jira rabbi warra jannataa isaan haa godhu inshallah shee Muusaa saafii jedhaniini amma akiramanii jedhanii rabbi rahmat isaanii haa godhu duba guddoo quraana akkasuma babbarannee tumaan sun borcamnu garuma iskuulaa gore كان إن شاء الله ونقدون أمبارتين على ورمت إن شاء الله. ما شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سنين جنة أكما سانك أغرتني شيء آدم الله أغرتني وأمبريدا نوهناني مدرسة كيست أغرتني رجل كباتب نمني أغرتني قرآن في الساوى والبرسيسة هذا أكتا إنه همان جتشو نمني أغرتني وممتو يو نمني جبان سدوبا جراتو مالي بك جبان غو جلاني إما هذا جباتا إما أبان جباتا تكي أبوليسا كون كتتا في ساتي ربي تجيس اللي أقسمة تجرا ماشي حسينو لاتا غرامين أغرتي قرآن كنا والغاية ونمان تزين تمو ولين تزين جيسا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد لقي فتوتا حردوتا ورمو مسلمي ديا جلا أقامتاني أكو مغارتينو أصدر غارتينو سجنتا كان غارتي بسيط نفقاتي هاتو بناتو باتي مالك وان بريدو أكيد قرآن يعني ولا جيني
nu maatiin keenya maatii hin beeku. Nu fakkeenyaa fi maatiin keenya akka argitinu warra Xaayiroo jedhamna. Maatiin keenya yaayyaa san nama qara'ee, Xaayiroo yaayyaa nama qara'ee, akaakayyuun keenya nama qara'ee, abboonni ta'e nama qara'an jechuudha. Zamana sallaalaa Xaayiroon kun nama tafsiira barsiisu. Zamana mee jaarraa san ganna nama hin beeku, zamana tura abaabiyyuun keenya jechuudha. Akaakayyuu ragaan kanaa maali jennaan tafsiira barsiisanii ilma ofii barsiisa abbaa shaamii eegaa Abdurrahman isaanii qara akaakayyuu keenya tafsiira alam nashrah kana barsiisan. Alam nashrah laka sadrak yani warafa'na laka dhikraka kana barsiisan. Ol si fuudhaa jedhanii ol na fuudhee waa abbaaneen gurbaa oliin si deemaa oliin na deemee waliin jala hafuu itti amma himee oliin na deemee waliin achi gasii isa kabu keenya lafa zamana san tafsiira barsiisan jechuudha Xaayiroo yaayyaa. Inni gaafii jedhaa hafuu dinaan olin si deemee achi gasii isa kabu keenya lafa konfiis nyaatu jedhanii. Kana jechuun kana jedhee maali zamana san irraa laala tafsiira barsiisan namni kun abaabiyyuu keenya akaakayyuu keenya azaba. Akkas gartee tiinuu diin kana gartee tiinuu kaddamaa dhufanii abboota teenya as dabarran nu gartee tiinuu abboota teenya namni gartee tiinuu mana eegalee abbaa keenya Rabbi Rahmat isaanii haa godhu manatti eegalee zamana san nama Sheekh Ahmad jedhaniin gartee tiinuu biyya irraa fidanii akaakayyuun keenya jechuudha. Nama gartee Sheekh Ahmad jedhan galchanii gandatti abboota teenya nama kana barsiise. Maatii keenya keessa nama Qur'aan hin dubbifne Qur'aan hin qara'an. Argeen beekuu hin jedhanti fakkaatu garuu maatiin keenya akka jiru kanaafi nu manatti eegallee abbaa keenya gartee tiinuu irraa eegallee obboleen teenya gartee an amma ka yaadadhu obboleen teenya tana dura na dura qaraatee nama Sheekh Ahmad jedhaniini nama gartee tiinuu na duraatii an dhadhu isa wajjin inni illee dura jira isa wajjin eegallee manatti eegallee manumatti loohirra eegallee jechuudha abbaa keenya irra gartee eegallee osuma akkas eegallu Sheekha gartee tiinuu Sheekha lama tokko gartee kan dhufee galgala guyyaa loon tissinee galgala irra qaraanu eegas eega guyyaa nu galchan Sheekh Abdul Mannaan jedhaniini agaddaallee gartee jedhanii abbaa keenya irraan gartee tiinuu jalqaba nu gartee tiinuu waan abbaa keenyatti irraa godha garra jechuudha. Maashaallah rabbi isin irraa haa jaalatu isin agartee warma keessan dhaaltan jechuudha. Warma keenya dhaalte. Isinillee waan ajaa'ibaati. Rabbiin kennama kana keessatti akka adda addaa namaa kennaa kun agartee akkuma isin jettan karaa abbaatiin kun karaa obboleessaatiin kun karaa agartee haadhaatiin karaa adda addaatiin rabbiin nama waffaqee jechuudha asbaabuma wanni cuftinu. Kanaaf amma ani yoo xiyyan dubbadda mootuma dabra dubbadda. Anillee dubbadduuqa. Ani duuba karaa itti quraana kana wal gahe obboleessa kiyya kana dura abbaan keenya gama karaatitti erganii abbaan keenya karaatitti nama tumuu kana irratti agartee hedduu hawwii qaban quraana kana akka namni qara'u akka isaan fedhaniif rabbiin agartee ijoollee isaanii akka isaan barbaadanitti rabbiin kennineef malee silaa cufti keenya hoffaa zayyu akka hamilee abbaa keenyatiif abbaan martuu akkasuma obboleessa keenya kana dura abbaan keenya tumeeti halangeen irra ciccitti waan jedheen duuba halangeen tanteeta ciccitu tanaaree jedhee mammaa isa ta'e ganda keenya keessatti akkana jedhe alii jedhaniiti ittiin mammaakan duuba akkasi ani suma jala deeme akkasi dhaquu irratti beeka achii dhaqee anillee gasanii ishee inni nama qaraasisanii osuma taanee loo ilma irratti akkuma ishee adan jedhan san qaraanu mucaa tokkoon achuma keessa wallollee jennaan gadi walii baana waliin jenne gadi walii baanaan kan biyyoota baadiyaatiin beeytanii iraftii jedhanii yeroo gara sa'a afurii kana kabaabii kana ishee kan nama dhiisa. Cuma gadi na dhiisanii jennaan alatti aga tokko taphatanii fiiganii dacha'anii yeroo sanii walii baallamne wayita yeroo san gabbaane ijaa ijoolleen isaanii agartee obboleeyyan abbeerotaa maaliin kunniin hedduu. Amma ani isaan malee obboleeyyanii wal loluun hedduu. Ani isaan wal qabatnee jennaan ciniinnaa kana beeka gurra ciniinnaa akka malee ciniine gurra gadhiisuutitti. Achi ijoolleen tuwwan irratti agartee namarsitee na dhooyite amma gurra isaa sana agartee haga tokkoon buri'an. Achi booda wayitee achirraa baane amma ijoolleen soonarra gurguddoo isheen isin dhiisanii badii galinaan jedhan. Achumaan fiigee galee karaatii haga tokkoof achi jalaa fi eegasanii rabbiin achi booda itti na deebise.
waan gaafa daa'imummaa irraa waan yaadatu jalqaba isiisan ittiin eegalu. Inshaallahu ta'ala akkasuma itti deebina. Mee akkuma san duuba amma gara sheeka keenya Sheek Muhammad Waaduutti itti deebina. Silaafuu karaatii rabbii musaabaa godhee karaa obboleessa keessaniitiin isin eegalchiise. Eega karaatitti seentanii quraana rabbiitiin wal agartanii booda achi irratti agartanii sheeni nama dhaanuu ta'inna wanni adda addaa ka quraana keessatti nama mudatu kaaf ijoollummaadha ka isin yaadattan mee maaltu jira? Maashaallah dhaggeeffattoota keenya waan haasofnu kanarraa gorsa fudhatan jennee inshaallah yaanna. Nama garii obboleessaa, nama garii haadha, nama garii abbaadha. Haala kanaanii quraanaan uummanni keenya wal quunnamne namni hedduun akkuma nuti amma irra dabarre kanarra akka dabre hedduu jira. Asirraa bu'aa takka yoo wal agarsiifne jechuudha. Obboleessa ofuu dubbanne gaalli ka duraan laallate Oromoowwan jettu gaalli ka duraan laallate jedhan. Gaalli ka duraan laallate hangafni yoo tole ijoolleen achi boodaan dhuftu hangafa san laallate jechuudha. Kanaafuu hangafa qabdan sirriitti rejjadhaadha. Isa karaa keeritti qaceelchaadha. Isma jabeessinaan ta duubaan dhuftu isa hordofti. Xiqqashuma irra qabdaniif jechuudha ta duubaan dhuftu. Sun akkasii laalladhaadha. Hangafni gaariin ganda tolcha. Akkasuma warra garii gartee sababa haadhatu ta'eef quraana qara'u kana. Haadha jechuun madrasatul uulaa jedhan. Madrasaa duraati. Madrasaan duraa haadha. Madrasaan duraa yoo badde namni gartee ganamni isaa bannaan galgalli isaallee ni bada jechuudha. Kanaaf haadha. Haadha quraanatti nama kaaftu haga isiin faayidaa qabdu laalaadha. Dhiira gartee isiin leenjistee addunyaatti gabbaastee addunyaa fayyadu jiru laala jechuudha. Akkasuma abbaa jechuun amiira. Amiirri gartee saluha al-amiiru saluhatil bilaadu kulluha. Amiirri tollaan dura ta'an hangafni biyyaa tollaan ministeerri jalqabaa ministeerri tollaan jechuudha biyyi guutuutti tolte jechuudha. Akkasii abbaa gaariis dubartiinis abbaa gaarii barbaadatu abbaa quraana abbuma gartee zeeta rifeensa dibee ofirraa firiisii booyaa ofirraa gamaa gamana firfiri jedhee faca'u diiggala akka durree gannoo kana keessa ka waa caccabseetu mar'ee nyaatu kan akka hin barbaanne. Tayyib inshaallah gama gaafii keessan deebisuutti hin deebi'a. Quraana kana keessatti mudannoon dura namni gartee waa takka hin beeyne kuni namni ijoollummaa keessatti kitaaba seenu kun rabbi hin beeytu ijoollee. Kanaaf waan jedhan rabbiin ijoolleedha uleedha jedhan. Uleedha jedhan. Amma gaafsan uleen isinan qaraasifnaan. Uleen isinan qaraasifne wanni gartee nama horkachiisu ijoolleen maana bira dabartii kufan beekan rabbis hin beeku. Rabbi akkasi nama gubaa hin beeku waan ijoollee ta'eef hin beeku. Ijoolleen maana bira dabartii hamilee hin qaba akka hamilee guutuun qaba. Obboleessuma kiyya kana laalladhee isaa koofiyyaa bareedduu qabu kana eegalee darasaa gartee faanusa bareedaan deemtu kana laalee hin hawwa akkama qalbii na jaalatee jiru koofiyyaa bareedduu adii matarraa qaban tana gartee tan malaalee obboleessi kun natti bareeda natti tolaa bakka akka isaa kana ta'uun fedha. Ijoolleen akka na bira dabartu hin fedhu dorgommii ajaa'ibaatiin qaree jechuudha. Dorgommii ajaa'ibaatiin qaree yoo bikka wallaalee gaabboleessi kiyya gurruma kana keessa chawu na godha kaballaan isaa anumarraa siis jetti. Duuba yoo ammoo gartee akka tasaa gaaf tokko ayyotiyya hojii rabbi araaramuu fi haadha isiidhaa laaluudhaaf dhahine boo'ee na galchitu malee je'etiin ayyotiyya garteetti boo'ee na galchitu malee je'e maaliif jennaan ijoolleen na bira dabarte ijoolleen na bira dabarte je'e morka jechuu ijoolleen na bira dabarte je'etiin akkasitti boo'ee ayyotiyya galche jechuu galgala gartee bikka itti qaraanu san bullaa qixxaa yookaan qiinxaa daabboo kana ambaashaa waan akka ambaashaa fakkaatu kana fudhanneeti isa kana gartee fudhanneet bikka qaraatii san bullaa gojoon keessa qaraanu gaa baala baarzaa ifa afannee rachiifna beekta waa takka kalee na dhukkubti na quuqaa kanaasanii jiru tayfiin nu nyaattus tayfiin nu nyaate qubaa hin qabnu jechuudha daaran na tuqeen hin jiru bikka san bullaa qixxaa kenna nyaanneetti rafna galgala akkasii qaraanee rafna jechuudha ganamas aga tokko qaraanee achi kaanee akkasitti galla jechuudha. Haala kana keessa bolola akkanaa yookaan fotuna akkanaatiin gaafsanii
quraana kana qara'e gaafa quraana buusus garuu osoo quraana buusaniin duratti du'aayii jiddu warri keenya nu godha gizee gartee yaasiin geenye fa'aa gizee maal geenye fa'aa du'aayii nu godha akkasitti honni jedhanii gaafa quraana buuse fa'aa gammachuu hin dubbatin gaa ayyoonti rabbi araaramuu fi mucaan kiyya quraana buuse jedhanii sadaqaa nyaata gartee godhanii maalii gammachuun gaabsanii hin dubbatin akkasumatti rabbi nu gammachiisu jennaan namni akkasii quraanaaf gammadee naan jannatuma seena silaa gaafsan ammoo ganuti rabbiif jecha quraana kana baga buufne jennee hin beeynu ijoollummaadha gaa waan qabne takka injifatu hagasumatti gammanna akkasitti duuba waan jedhe warra kanatu waan jedhan warri salafaa kun تعلمنا العلم لغير الله وأبى العلم إلا لله جان علمي قرتي قاب درا ربي في كمبرتي ومبراتي في برنة علمي أمو ربي في ملي أوان براتي في نتوجه قمص ندي بسجرة قاب درا مركم القرآن قرانه تبود جزء هذه زلا جينيو جزء قدّن جزء بلغنو آها إذا دبي أكان أجرا جنة آخرات تبود بينه جوكيا أكاسي ما شاء الله جزاكم الله خيرا وليس كذا نتيجة بس أنا رأيت قبل الله سنين obboleessa kiyya hedduun itti aara maaliif jennaan ijoolleedha maana dhaa ijoollee biraa takka illee hin dhabu akkana dha'utti akkana tumutti nam tokko hin tumu akkana tumutti jechuudha edaa inni wayiif na tuma akkana tumu nam tokko hin tumu haga warri kenna maal godhu maal mucaa akkanatti azabda firraa dhiisi mucaa kana haga jedhaniin takkatti haga obboleeyyan kiyya itti aaran takkatti inni edaa bikkana oofuuf wayii qaba حتى قصان إساء سينان إساء قصان إساء حتى قافا أكو إساء سنتي قاتك إننا نفورو بربادا وركين قاف سنلي لولي آري دلني أكامتي مجاتك إننا تلفقبو فيتن أكنا بلسني بلسو فيتني كجرو وركين نالولي أنا قس جلال أجانان هم بدا بقى نلي جلابة جري مستفاد وركين يلي ربي نراقا به إنت لتقينا نمك وانسانا كسر ربي نرا هم بيسي gaafa baratee barumsa isaa wayyeeffate ta'uu fedhe haa fuudhu je hedduu dadaala godhe yookaan yaala godhe jechuudha sadarkaa barumsaa keessatti akkaan jabaadhuuf. هيا إن شاء الله قراش آدم إيسا تتديبنا مي إسن هو أما أقرتني قرآن نكت والجيت تنوين تاني إموتو مي قرآن كان كيستي وان اسم مودة ركو أقرتني تكتك تيادة تدادا إمم مالا قراش كترات إنا كرا أقرتني ولا كيساني ترات إنا قرآن كان رنا من نتما قرآن نما قالوا لدا وانا دا جرا قرآن في جزولي قد الديما جتا هني ركو أدات وأقرتنا ومودة كان الرواية التمي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دوبا قرآن برجو كيستي واني نما كنا مودوغا وان هدو أمو الحمد لله قدوركو كسين كنا مني أكمريفو جدي سيستما ورسكولا باسين شيفتي براتني قراتن نجراني مدرسة كيسا نفوراني لمن اللي جولهم من نجرا نمنا كسي مدرسة رتندو ونجرو إنه فولني مدرسة الرا أني أكنا متوقعتي نما أفول كيسا توكو غاف سنيت قرآن سأقول أن يبودا أما غياب وتم سكول مدة بنيجو هذا جنة توكو يجي كسر نصوص بني لمو gara iskula kana waa hedduu si sossobanii garuma iskula deebine amma qur'aana sa'a 10 booda deemna sa'a 10 booda ka deemnu kana sheekonni nu tumti akkuma sheeni jedhanii obboleessi isaanii yookiin akkana isaan tumaa isaan illee akkuma nu baramnuufi malee waan biraatiif miti duba tumaa kana keessatti anillee ijoollummaan nu jira injibbe madarasaa jibbuu keessaa qur'aana fuudhee manaa bayeeni gootara jala kaa'ee taphataa oola yoo magriibni ga'e yeroo ijoollee madrasaa keessaa baatee dhuftutti dhokadhee dhufee gootara jala qur'aana fuudhee akkuma nama madrasaa irraa galeetiin mana seenu nyaata na jala kaayanii madrasaa galee maashaallah nyaadha usuma akkana jedhu anuma kuwaasima oolan qur'aana fudhadhee iskuulaa gallaan qur'aana fudhee bakka kaa'u jira achuma kaayee dabra
duuba namni ollaa tokko ammallee hin jira namni sun amaanoo jedhanii namuma ijoolleen illee ammoo xiqqoo umriin narra jira arge himimneen illee macadheessa hojii an hojjedhu kan arge inni irra gahe namni biraan argine duuba Sheekh Jamaal jedhanii anaa kuwaasii taphatu jiru na tume gaaf tokko kara maana yaamee na tume maa madrasaan dhufne dhe na tume amma galgala quraana galee yoo an quraana fudhadhee gootaraa kiyya jala bakka kaa'u kanaa fudhadhee galu dirmammaa'ee jira amma aadaa rabbiin waan tokko akkuma warri keenyaa jedhu hattuun guyyaa 40 jedhan guyyaa 40 booda wanni hattuu hin bahaa jedhan amma madaa kana dhuffachuufillee himachuufillee rakkadhe amma hin hime Sheekh Jamaaliin na tumee jedhe haati tiyyaa hedduu na boonsanii na jaalatanii akkami akkanatti mucaan irraa tumadhanii dhaqan madrasaa yoo madrasaa dhaqanii isheen anattume ana xayyibaadheeni maatum dan akkana jalaa innaan beektaa madrasaa dhufu madrasaa eegii ji'aati iyyuu isa argineen beeknu subhaanallah madrasaa bira oola jedhe anam gurbaa'ee sawul in dhufaan anam manam dide tanallee amma namni ollaa ka quraana yoo an kaa'u argu kun dhufe amma inni illee beektaa Adam quraanas kaa'ee oolaa ragaan na heddummaate amma duuba ani quraana achuma dhaabelloo jedheen danda'a ani illee amma xiqqoo jabaadhee jira haadidullee humna agas illee bakki itti galu waan hin jirreef achitti nan raa onna jette duuba quraana iskuula nurraa balleesse goddanyoonni hiriyoonni iyyii warri waliin barannu garuma iskuulaa goranii quraana bas gaaf tokko waan ajaa'ibaa osoo qara'u warri arabaa wayii dhufee quraana illee nuu qooda ijoollee wayii kaatee ilaa fi Qureeshii kana qaraate araba Qureesh jechuulleen dhageenya anamma sheeka gaafadhe jali deemanii sheeka suuraa ofii maanu qaraa isaa jedhe suuraa ofii maanu qaraa isaa jennaan maali jennaan kunoo kalee arabni dhufan kun ilaa fi Qureeshiin qaraa isanii akkam jennaan beeka warraatii miti jedhee isheen nama angaabsanii maaliif tafsiraa maaliif beeka aga jirutti amma ni maal anama Qureeshi matan dhagaye suuraa ofii maal qaraasisee duuba akkasuma babbaraatofnee wanni mudannoo jettanii qiblaala malee salaate gammachuurraa madrasaa dhaqee bas sheeka amma quraana qabaa galeetumaan siree gubbaa bahee salaate tuuf dhufanii yoo argan gara malee garagalee salaatu jira warra na arga amma na keessa haati tiyyallee nama baratee miti obboleettiin tiyya tanaan gafaallee jirti isiin ilaa kuma nama madrasaa achi deemu kanaayyuu maal hin deemu namni rabbiitu mana san eersu isheenin ana kanaaf amma garuma garagalu salaatu tanat hagadhaa rifaatuun gaafsan qiblaa malee salaatu jiru si qiblaan maali si garagara galanii salaatanii jira amma darasaa quraan algaba salaat tana yaada tana waan an dagadhu miti gaafsa waan ijoollummaatti lamuu gaaf biraa malee qiblaa malee salaate waabee jira laga waabeerra guddadhe magaalaa iddoo jedhanii achi guddadhe waabeen kun lagni waabee kuni qiblaa dura jira gara qiblaati udu'atanii achuma namni guddaan illee argaati kayoo oolullee yoo laga buulullee waabee achi garagalee salaata amma nuti ka gama oolee nama guyyaa kana waabee kana ceenee gama oolu gama oolee anama yoo kiyyaatu bishaanii garagalanii salaatan gamaallee an maal kaaban geetu wanna wallahi bishaan gamallee achi as garagaleellee maal lakana sal na iyyan ibla malee salaatu jira hakanillee namni garagalee salaataa maalan wama wannan beekun jiru kanaaf inshallah wama kana keessa baanee duuba rabbii waan namaa qara qoree nanqatu gara nu fideetu maal inshallah maal warra amma kitaabaan deemu kana taane rabbii nu baadhee balu inshallah mashallah teessan addaati mashallah qibla akkasin biyyatti karaa godhuudha
biyya garaa kibla biraa baaftanii dhabdanii gara dhufu biyya baase. Biyya sheeksen. Isinillee amma dalaydanii baatan fakkaatanii watanallee hanqatte. Maashaallah waan gaarii waan kanarraa garteetti hawaasni keenya kana nu hordofaa jiruu fi nu dhageeffatu. Ergaa argatanii dhaamsa argatan jennetti waan kana jenna. Ani guddoo gara barnootaatti wayita deemu ofittuu nan taane rakkoon jiru maali nu abbaan keenya amma jajjabaatan. Abbaan keenya amma jajjabaatanii kanaafi gaafa mana nu qaraasan sanuu garteetti tuma. Wanni qaraan maadda hammee dhaddachaa tana gartee wanna goonee fi qopheeffannaa yoo wanni sun garteetti akka tasaa hin daganna ijoollee galgalee rabsha. Meeti maaddaa meeti barreessan wanna looyirra barreessan kennaa fi kennaa gartee barreessan. Maliyyaas baay'ee guddaa kanneen qaraane gaafa tokko suma akkasitti gartee wanni ifaan hin jiru ibidda bira teennee ibidda bira gamaa gamana teennee qaraana isaan teessoo as biraa qabanii teessoo algaa teeppaa tokko jira. Jira taane asin dhuna amma wannan nira dhuma madda da wani godhe jiraan kuradheen jiru yoo wannaa kun wannaa takka jira qorqorroo takka keessa wani godhan isii keessa kurreen aduu yoo as daddagaadha mees fuudhuu barree wani godheen jiru ibidduma kana kabira teenu kana garte ibidduma kana sufanii shimnu dhokuna beesi nu waan kana hin sodaan kanaaf lola maali kana nu mana keessatti abbaan keenya gara diinii kanatti hedduu futuna qaabaanillee hedduu wannan jiru taphni jiru gara diinii qaraatiif salaata irratti isaan biratti taphni jiru kanaaf nu mana ala nu wayyaa nama akkanaatti gaafa madrasaa deemu amma gaafa osoo Sheekh Abdul Mannaani amma jiran kun hin galini sheekni tokko gartee galanii halkan barsiisan galgala magriba boota dhannaa duuba siisteemu ayin hafu waan dalagu jira ammoo qoraan baanne dhufu. Quran namu berarti Quran kabatee dhagaa kan antaga dhagaa kabatee dhagaa. Dhagaa duuba malee umara illee dhufa. Amma dhagaa guddaa kana baadhee lafi dukkana waan ibiddi namni agartee achi ibidda aslaamsi argu situ dukkana keessa achi arga malee. Amma ibidda agartee raawwana yeroo mukeela yoo beesan nama dukkana keessa ruutu nama ibidda jira arga malee ka ibidda bira achi wigaatti keenan argu. Dhagaa baadhee dhufa maal amma ijoolleen gariin adaamii beekanii Quran adaamii kana anama dhufee boota dhufalle dhagaa baadhee dhufa dhagaa kana walitti dhufee Quran kana ka as jiru kan qasha asirra godhe Quran baadhee dhufee seen jedhan beesi inni ijoolleen laalee ijoolleen gariin adaamii fitti adaamiin hin bobeetti beekanii hin bobeetti isiin rafana yoo isiin akka malee iyyiti fidee dhagaa kana isiin irratti achiin lafaan dhayoo seenaa. Namis Hussein Quran fidde efid pura dashayyun dagai mere akkasi usudem gaaftu kun abbeekan ambi Quran kana guyyaarraa barbaadee fidde galgal asraa boodaatti hajaan biraa jirta Quraanii malee guyyaarraa an dhagama baatee fidaa akkasitti xiqqoo siistamaanii wanna gaafa kaanii osuma akkasuma nama isheen sun deemanii guyyaa kun nu galanii gaafa kanallee garteetti amma gaafa kana Quraanallee tokko eegallee wayii jenneen atau grup kita ni indimna Amira jalan amma kawasan Abdurrahman itu pastoria si gali abiraken ola asma Amiraken itu ya Abdurrahman Abadiga ya boleh sama le Abdul Jabbar jalan ini Amiran turte jari Nur jalan ini Amiraken in again akamane dimna grup kita ni dimna akam magarte yo nutum tele jari amma onan mati le ni dua sudah amalle maati tokko challe akkasuma rawannaan jira maal barreessitee sheekaa kennu achiin haloo nu baate jarri gaafa gaan maalle namni tokko faddadhame nu dadhabsiisee guruupiin ijaan nu dadhabsiisee jedhaniin isaan karaa deemanii gadi qeensi isaanii gara jaarraati achi maatii bira deemanii torbaan tokko akkas turanii nu torbaan kana firi naga feete waan feete waan godhaa jennaan gaafa gaan isaan hin galanii yoo galanii asraa dhufan yoo asraa dhufan galmee tachi kennitanii Hasan jedhan kaabbaatii kooti abbeeraa kennaati waliin jirran achi taanee amma ija argamu ija isaanii ijoolleen jarri amiranii miree warri kun madrasaa kan jennaan warri nu dadhabsiis ebalu jedhanii ijoollee laakkayan tokkoffaarra Hussein jedhan amma jedhanii Hasaniin kun achi aanaa gara onnaatti sheeyni nama baratellee
أكنت إيت غرباكن يقول إحنا زي إيت جون على أبي أسيد ديفيس وشين كاسا Keessa jee. أدامي كوبا إنه شايفنا كباتي إنه كباتي بويان سن هربا كم سبعة جماعة راتين إنجرتو سامبات ما ديبي يعني لما سامبات ديبي دعاتا ديجو أكاسم أسوانة هفين أموينا فوق راتيرا أسوانة بويا تقول تبي أشياء جيم بيكم أكاسم غاف كان راتي درسما ديمنا يو غاف درسما ديمنا أمو برتي دينو أسوما أكاسم بويا تقامو شيء ule desa kana mulatani asumma ta kana gubba na dayani dine harte na kesa diga san diga na di dukan galenim tasandartu malif sandarani na dabara kana waan firwate galeni ba bosagal kana fi ufitnan shagine agarti ban yodi mini mali dimna diko sistema dina sanille gruppi gone na hagana male wonni garte ban shagine joto arati kesa taga biyate jo agar sumandeni ما شاء الله ربي سنر رجالته وانقاري ذاك قرتي أكما درت شيء اللي دبتوان كان قرتني فايدة قرتن جنيه أنا ورون قرتني هردفتو تاجي جالا هردفتين كيسنا مالين ورين هاتو كما قرتني شيكا كينا شيك محمد وادو في التجيب انديرسا مي شيك سلابو قرتي قند كيستي هكا قرآت ورتن أمبليس كيسني رقراتني miidhaan inni agartanii ka gaafa sanii tumaan ishee inni agartanii isin tuman illee akka dawaa taate akka faayidaa isin tuman agartan achi booda hoo wanni agartanii ka isin yaadattan ganda keessatti ta'in haga shee keessanirraa shee biraatiif dabartan wanni isin yaadattan ka isin muudate kara beelatiin ta'inna kara takkiyyuu tumaatiin ta'inna gandarraa namni baatanii kun bakka hedduutti qaraatanii as geettanii wanni isin muudate ka isin yaadattan maaltu jira? بسم الله الرحمن الرحيم دوبا فايدة إن شاء الله جماعة كينيا رومار قتن جنة عنا وأنا جايبة برسيسا في وروني وجول ليدا والكنا مدبون ركوني فيه بينما درتي شهادة ميسا دبتن جي أقوتو مدرسة الرهافة لا نوريكم بنك بجيجو وأنا ما جابسيس برسيسا في warri gartee ilmaanii dirqama to'annoo guyyurraa godhuu qaban guyyaan yookaan guyyaa lama yookaan guyyaa sadii godhuu qaban jechuun mucaan kun eessa oole hubatuu qaban yoo akkas hin ta'in rakkoo guddaatu ijoolleerra dhufa jechuudha fakkeenyaaf akka qormaataa fa'aa jala dabruuf ammadha telefoon walii qaba amma zamanni kun zamana telefoonaati amma yeroo kana fa'aa telefoon walii qabaachuu barbaachisa miilaanis dhaqee gartee mucaan kun akkam jiraa barbaachisa yoo akkas hin ta'in rakkoo guddaa dhufa jechuudha. Akkasuma amma dubbiin isheen dubbatan abbaan isaanii amri jajjabaatan amri jajjabeenyi sun isinii jabaa kana injifate nama gartee dhagaa baatee qoraan baadhee fide jedhee dhagaa baatee dib godhu amri jajjabeenya abbaatitu irra jabaateet mala isaallee injifatee bira kute amri jajjabeenya abbaa kasheetichi mataa dhawee dhiise waan ajaa'ibaa sangalee himatee tabiroo tasanii oliin nadda balama laal jajjabeenya san dhayisu jira bar tabiroon nadda balama jedhee qaraatti maddeema jechuudha osoo amma abbaan nama amrii laafu ta'e sila maaltu dhufa mucaa kiyya inumaa uumataa dha'ee falata tajala ajjeesu fedha ilmoo an dhale jeeti qaraatti irraa mura ilmoo fi kasaarsa jechuudha duuba bika kana gallaala jamaata keenya jenna ijoollee teessan mala baafti ijoolleen mala baafti mala ijoollee jala deemaa laala طيب كما في كيس بساسة ديبيا أنا بلسكي برتي قرآن كقرأ مركانا كقرأ كإنسان نتومان كنا كم تجمان كقرأ من آرو هنافو أبدا كسمت دقيقو دوبا آخر الشيء أنا بيا بيو في الأدة أكملت لها دراسوتا كنا كون في ميزاني تي في حالتا إنسان ديما حالة ببريدة كنا كتاني قرتي كنا تكتابة كنا كران كنا دالي نتولي دراسو ما تنا ديمو كوجل فانو سبريدة كوتاني كوفيا بريد أفتني كتابة كنا تاني كنا ترولي ديما أنا اللي كنا توقع بجد قرا كاني نمو أكا وبوليسك يكون تأتوق أبا دادا جالوك أبا جابر كنا جا أما وان سوري جندها كم كوبا كمان جتري يسان كنا جيمتي محمد كنا جيجاني دادا جالوك أبا دادا جالا جي تانا بس تانا تونا كيس جرا كنا بجتة مجا توكو كم جندك يات جرا جندك ينيا جرا والفود أنن نملمان
shaashamannee kanatti banne quraana qaraana jennee gaa tajwiidni as jirachaa dhageenye shaashamannee kan ishee Muhammad fa'a rabbi araaramu fi gaa Sheekh Kaasimii fi Sheekh Kaasim Gammaallee dhuma jedhamseera Sheekh Ahmad ammoo bulee isaanii du'anii jiranii warra tajwiidaan beekamu inshaallah kana keessa duuba gara kana xiqqoo gurara waan baanii as gara gallee gaa biyyarraa kaaneet biyya teenyarraa kaanee gaa nama boqojjii kana ganda boqoma burqitu jedhani achirraa kaaneeti haga kuyyara ilaalaa ka shaashamannee jalaa kana jechuun hanga gartee achitti guyyaa 3 deemne miilaan ijoollee xixiqqoo dabarra hin jirru bar guyyaa 3 deemne jechuudha akkasuma qiyaasa magaalaa sanirraa san jedhaatuma gaafataatuma akkasumatti dhufnee kuyyara ilaalaa deemnee shaallaadha jechuudha nuti nama lama wal guurannee kan innillee karaa hin beekne kaanis hin beekne gaafi maal bikka nutti dhiite bulaa yoo beelooyne kadhata yoo nu dhiite bulaa gaara kana miilaan deemna baramma lafa baadiyyaa san keessa deemuu dhiise amma magaalaa keessa miilaan deemuun sodaannaa warama rabbiin onnee gaafsan nu keessa kaa'e siistamni gaafsan itti ban gaabii tokko laalladheetti ka uffadhu ka mura keenyaa fudhadheetti mallaqallee lukkuu takka qaba lukkuu takka gurguradhee birrii 3 gurguradhee lukkuu birrii 3 gurguradhee santiraas birrii anaan lukkuu 2 gurguradhee birrii 12 qaba garuu waan akkasiiti saniin biyyaa bahee jechuudha lukkuu gurguradhee lukkuudhaan biyyaa bahee tiraanspoortiin kiyyaa onnaan gurguradhee akaawuntiin kiyyaa ka lukkuuti akkasittiin bahee achi booda karaa san akkasitti deemnee kadhataa bikka nu dhiite bulaa akkasumatti waa xollobataa shaallaa genne jechuudha shaallaa yeroo gennu yeroo jam'aan faca'u jiru kana gartee midhaan gahee namni faca'u jiru kana waa xollobatuudhaaf akka goonu dhabnee ofirraa xiqqoo tetteenyee qariyaas hin beeynu akkataan hin beeynu boqqolloo amma gahuu jirtu tana darasootuma laallee gaa darasaan deemtee waa kadhattee fudhattee deebite boqqolloo tana alanfatti akkana ta'anii jennee nuti illee akkas taane gaafirra deemne ganda namaa dhayinee assalaamu alaikum sadaqaa nuu kenna jennee boqqolloo san nuu kennanii waddanii isan fudhannee alanfannaa osuma jennu madrasaa fatiidhaa dhufne jechuudha madrasaa fatii jedhanii ka kuyyara ilaala san dhufne achi madrasaa seennee achitti qura'aanaa fi madrasaallee wajjin itti fufne isaan sun gaa xiqqashoo isinni dheeratti madrasaa sanii kophee malee ganama subii ka kophee ofirraa hin qabne fixeensa ganama san keessa dhiitaatuma akkasumatti dhufne waan ajaa'ibaa warri qariyaanaa baase bikka sanitti ana abbaa manaati haadha manaati uffata bullukkoo adii san waccuu adii ka dur warra keenya dubraan gabbaru leelashee jedhan san uffannee bikka takka ciibna ana abbaa manaati haadha manaati bikka takka ciibna jedhu ijoollee isaanii godhanii hojjala na kaatanii waan xiqqaa ta'eef akkasumatti bullaal kan boodarra immoo gaafan ballagee nama guddaa ta'e sama biratti hin ballagee ofirraa achi bahe nama kophaa rafu ta'e jechuun waan sangaa qissaa takka bikka kana jira sanama bikka tanatti himnu san kophaa isinitti hima sumas as wajjaa dhaabbattu jedha Season kenna oolu yeroo sin kenna mana ayyee bareeda ka ustaadni kenna gartanii waan isaan nuwaasan dhageettanii gaafa sanii wanni isaan gurgurataniitiin biyyaa ba'anii qotiyyoon gurguddoonni keessin dhageettan sanii lukkulee akkasitti agartee akkaawuntii ittiin banatan jecha akkaawuntiin isaanii ka gaafa sanii lukkuu agasii gurguratanii birrii 12 biyyaa ba'an jechuudha. Maashaallah waan ajaa'ibaati meeshii haa ta'u isin hoo biyya keessatti silaafuu akkaataa agartee awwalatti quraana wal agarta keessan ajaa'ibaati yookiin lallee gahe taddaatti salaataa turtanii gara bishaanii garagaltanii achi booda agartanii garamitti imaltanii garamitti agartee takkiin ganda keessatti takkiin isheen biraa keessan irratti karaatanii wanni addaa tokko qamma agartee akka dura hin hidhanii isin mudatanii jira. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
guddoo agumareef jedhesanii eegasi barumsa kutaa 8 fixee kutaa 9 gara dolaa gad dhufe achitti amma abbaan kiyyaa jidduu tanatti ani abbaa kiyya biratti hin guddanne haati tiyya abbaa kiyyaa ani walii kanii bakka biraa heerumanii ani amma achi guddadhe mana kana guddadhe abbaan kiyya gara Finfinnee jiranii yeroo kanatti duuba amma yeroo amma dola gallu kana isaanin quba wal qabna aga achiin duraa guddoo quba wal hin qabnu gara Suudii kanallee waan tutturanii akkuma reef Sheekh Hussein jedhanii waatiin kennaa namni quraana guddoo hin qaraane hin jiru kanaaf agan dola gal isaan guddoo na to'atanii hagan quraana garaa'uuf lamu amma gara Keeniyaa dhufuun kaate isaan bira dhufe Finfinnee isaan bira waan akka ji'a tokko taa'e bakka quraana itti dhaabirra amma naqaraasisan hagachi jiru san paaspoora baafachuu dhufe hagachi isaan bira taa'e sanitti bakka quraana itti dhaabe irraa lolaa hagammaati quraana ayyuun buufne hagammaati as jirtaadhanii naan lolanii quraana ganam osoo hojiif hin deemne naqaraasisanii waan akka 7 achi taa'e si'a waan akka juustii lamaa isaan lakkaranii lamuu garana dhufe agaran dhufe gaafa angaran dhuf kitaaba 3 na kennan isaan angaaf sun juutii 3 qaraa quraan 2002 Desemba 20 dhufe waggaa 10 jechuu fadhii guyyaa 10 naafase waggaa 20 wannan maasa hojjetu gaafsan isaan kitaaba 3 na kennanii quraana na kennanii usul muslim na kennanii buluuga na kennan maal godhaa kana cufa deemaa jiree buluugni agadhaa jira isumarraa gara illee gadan isaa midhaasee ol kaa'ee jira usul muslimii fi quraana lakki yoosuu balleesse lamuu an quraana suma qara'ee wanni an quraana qara'ee rakkinna na qaraasise as dhufne maatii hedduu keessa dhufee gaafa dhufu kanatti namni bakka oolu qabaa alarraa namni qarqaaraa kun mana kuwaasii oola kun mana joottoonii oola kun karambullaa taphataa an jidduu tanatti bakki an oolu hin jiru namni na beeku hin jiru bas rakkinna quraana gaafa sanna kennanii qara'ee jedhanii quraana kana fudhee masgida galee wachmaanii turre furaa masgida Riverside jedhanii Karomaangii furaa masgida namni banu ana ijoolleen teena ijoolleen Oromoo hedduu jira gareen garuma alaasaa yaanii ka biyya deebanii illee ni jira gaafsa masgidni furaa naalka jira bakki deemnu jiru masgida bannee masgida hidhu masgida bannee masgida hidhu Sheekh Abdul Jalil jedhanii amma gara biyyaa deebanii jiranii riyaada qaraa'isan yoomuu anummaan kitaaba kana qaba kitaaba guddaadha warrillee guddaan namba sunu kana ollu wamaa wanni waa jiru hin jiru quraana kana duuba achumatti qara'ee quraana fixee 40 achumatti jalqabee Sheekh Abdul Jalil Jabbaar jedhanii amma Ameerikaa jira waan ajaa'ibaa kitaaba hadiisa jalqabaa kana innamal a'maalu binniyyaati kana irra naa bahee sheedii kana irra naa bahee ganama بعد زوري من توكو قال يعني بلود توكو قال أولا بعد زوري سلانة غرمانا وليو قالوا أما تانجريف دي سكر شيرني كوجا مثلا أسيكر عايزون عنده إنما بيجاك رأي رفتكو نما لافا أنا ده أسيكر عايزون ليش السالي جراني أما إني له نما حافظاتي أمريكا جراني غير كولورادو كان جرانسي إذن سياق رئيسون عنده ما جنا يعني ما إندن داو تكو غفلا قبانا الركوبا إندن داو إني سياق رئيسو جرا إسات نكنني شيني قرآن ليلا جتكاسي قرآن خالد ديبو قبلنا عنده لو حفظاتني هاي جنة قرآن اللي رنا ديبسه 40 اللي نقرأسه بلوغ غاف سنة بانك ينكنن أشكره gaafa waggaa 3 booda asii galu ani haga matini afurii tan haajach cabsullee lallaalee jira duuba Nairobi alhamdulillah ani bakki itti qara'e bakki itti rakkadheellee ilmiif amma kanam rakkatee beela'ullee asi beela'eerallee rakkanneerrallee bakka bullullee dhabneerrallee Nairobi matarratti jechuudha galaa ingallu ratti warri maatiin ala jiru gala ingallu
duuba won gallee harkumas jalaa fudhata warri biraa wanni dhufanii wayii isin darban achitti harka fudhatiinsa kanatu nu rakkise alhamdulillah haa taatu rakkannullee beelonnullee ifaajeen abbaan kiyya gaabsan kitaaba sanna kennanii deemi kanaan naan jedhanii lafa hin banne jedhaa taaniif bal'inaa walitti deebinaa haaluma kana keessatti bakka amma jiru kan dhaqqame jechuuf fedheeti inshaAllah. Mataamila ka agartanii buloogni abbaan keessan isinitti dhaame sun bakka argate alhamdulillahi rabbil alamin jenna gaariidha kaayyee agartanii Sheekh Hussein isinillee agartee waan ganda keessan himtanii akka dhagaadhaan nama sobaa turtan dhagaa biddanii achi booda koo soba san akkasumatti itti fuftamuun dhaabdan karatti. Maashaallah wanni kun marti arteetiin ergaa of keessaa qaba. Dobaanu osuma akkasii karaanuu biyya amma haala juusa shanii geenne suuraa haqaaf kana achi adadha osoo as jiru haa ta'e namni ta'an rabbi rahmat isaanii godhuuf amma gaaf kana haa ta'e namni ta'anii xiqqoo gara keenya kanatti namni maatii olii qaba haadha xiqqoo qeqqeen qaba askuulaallee amma obboleessi amma shiyaahuun yoo san taajaa ta'anii taajaa bultii 40 askuula dhiisee lixe amma jiraniini adda 40 isaan du'anii 40 baasanii gaafa lammaffaa ganama gaafsanii askuulatti dhiisee qaraatiillee ta'e amma xiqqoo yaadni doonuu seentee qaraatiillee galatee ga'een mari'atee abbaan keenya mana ta'uu galatee xiqqoo aadaa abbaa qabanii as amma namni mana keenya ijoolleen durbaan jirtu mana keenya ijoolleen durbaan jiranii ta'u ga'ee nama hin taate obboleessi keenya kan gafaallee askuula dhiisee hin fuune jidduu tanan qaraatii xiqqoo irraa foolla'uun argamee gaafa kaan amma ijoollee takka ta'a bira teennaa wajjin mari'anne amma darasummaa deemuun kun heddummaadhaan darasummaa deemuun amma asuma akkana jiru Sheekh Jamal kubbaa jiru bira gara magaalaa Dolaatti galanii baadiyyaa kana mara keessa gal darasaan isaanii kun akka masheen isiidhaan baadiyyaa kana keessa zamana sanitti yoo nu fakkaata amma addatti ilaalaa darasoota Sheekh Jamal kubbaa yoo amriin isaanii lafa yabbaanii amma maadii uffatanii namatti tolan hedduu baadiyyaa mara keessa galanii magaalaa keessa yaa'anii duuban arginee darasoota achi arginee ammallee gartee sheekeenya kana birallee darasaan waliin baay'ee dhufteen jirti amma hin mari'annee jabaannellee deemnee qara qabna baale deemnee gartee qara qabna jennee murteessinee nam sadii ilmaan abbeerota kaanee deemuu murteessinee waa boqojannee walitti akka ammaa kana beeksee waan taane gaafsan kun 50 kun maal ta'ee daddaara babbaaneet amsoolaa bulee kanallee bibbitanneet roobeen baane guyyaan kamisaa guyyaa kamisaa kan amma masjida nuur dhufne masjida nuurii kana dhufne maaliif beeknee gartee amma darasaa nama gaafanne as keessaa takka baadiyyaa deeman jedhanii baadiyyaa asraa darasoonni nu argitee akkana kan dhufne darasaa haaraa dhaqanii baadiyyaa nu qajeelchan baadiyyaa isa nu qajeelchan saambituu nu qajeelchan saambituu nu qajeelchanii saambituu kana dhufnee hin bullee halkan san mooyyeleen nu eegalte halkan gartee baadiyyaa wanni bulan lafa dhukkee kana irra bultaa keeshaa amma masin afaan jiru keeshaa kan nu dhuqqeeffon dhabar halkan san mooyyeleen waan biraati nu eegalte ganama kaaneen deeman soolaadha nuun jedhan soalaa kana takka umrii keenya dhageenneen beenu soalaan maali akkana dha deema rahmataa eessaa kun haree akkana jedha akkanumallee ani akkasii gara faqaa argatanii mataa sadeenii wal faana yaana amma maal waan dirqamaa mire sadeenii wal faana yaana saambituu kana sariintu jira shawwata jirallee sariintu jira sariin akkam olmu si abbatte cinqa lafa marree badachaana dhabnee badachaana amma taasuma akkasii jirru qaraatiinlee wal arguu dhabnee darasaan nama hedduu tartiiba argan usumnu akkana jirru torbaan takma lama osoo akkana jirru namni wayii Sheekh Hussein jedhanii rabbi sababaa isa nuu godhee gurbaa obboleessa abba lamicha kiyyaa kan obboleessaa wajjin diidaa qaraanidha roobe maajaa dhufee gaggaragalee namni magaalaa sana dheessaa magaalaan beessi mana bulchitu baadiyyaa kana bulanii deeman sheekni kuni taa'uu deema Sheekh Marraabii irra taa'uu deema quraana Sheekh Marraabii kolooba qaraasan tokko dambal irraa akkas qarqara waabeetti argaman nama gartee tajwiida quraana beekama yeroo garii diidaa illee ta'anii yeroo garii gartee dhimma kolooba san ta'anii amma
gara dhumaa kanatti shaallotti galanii na fakkaate nama beekama. Isaan irraa baratee waan akka malee tajaajilaa irraa barateera. Amma isheen kun gadda isaanii kana teessoo barbaada nama kana. Namni kun dhufee wal akkasumoota nu argine mucaan wal fakkaata obboleeyyan. Akkana jekee salaalee obboleessa ifuu ta'e. Asirtanii kaa'amu. Maal asii nafa argattanii qaraatee argattanii akkana haala kennama itti himne bullee ganama fuudheetuma nuun ka'e innillee amma darasaa barbaada taa'uu barbaadu darasaa waliin qabatu jira. Inni dhufnee amma isarra garteetii nu nafa qaallee amma kaasitti nu amma warra gartee jalqabaatee kabajaa arganne amma darasaan dura waan taaneef amma inni waan taa'u jiruuf uummata yaasee golooba achiin teennee wayita achi teennu kan amma nafaqaa hin arganne nafaqaa akka gaarii arganii rakkoon hin jiru duuba amma achitti eegalle amma ganama nu gaafate amma mucaan tokko sa'a diraniin kabbeeraa keeddaan tokko mamma jiraniin ana amma sa'adiin kun magaalota keeroo jiraa ishee kun ufuma olmaan qaraanii lo'onnaa nutqii sirreeffateera juusa shanii san nutqiin isaa bareeddu ammoo qaraa namaallee waan akka aliif achi ba'achi ba'aa maali takka hin beeku Jadi cam hagachi karane anillee hagachi kare kunillee amma junnu lamaan juuta shan jirra jennaan itti himna naan eegale amma gaafii alifni isaa baanaan jedhe naan jennaan hamsaan isaa baanaan jedhe garaa baa jedheen baa'oo jennaan laphee jedheen jumla oma barata Mudhichi gaafii wanna fudhateera nama baratee nama sullee baratee sun nama sullee barateeru kala bare wanna nu qabuufi ala malee as qaba bar kala mabtaata makaayoo kofadha itti deeme lappe jenne aliifaddachaane aliifarraa gaafne aliifarraa eegalaadhe aliifaddachaane amma dubbine jabaate amma nu jabaate sheetichi nutqi akkanuma kinu godhu nu lakkisu gate kerasuma akkasitti nu hayni quraani nutqini sana jabaate hanga dura qaray sana hanga dura qaray juz'a shanisa haga sana jabaate kerasuma akkasitti jirru hanga fakaan itti obselle achitti jarri sunniin na biraa galanii an achumatti galuu didee amma jarri hayyummaa tiyyaan na biraa galanii sun achi jirru waan tokko waan achi na mudate jira amma rakkoo amma nafaqaa danda'e ergadhee manguddoo ergadhee achitti ammoo bultii bakka biraatti bakki itti qarannu bakka biraatti ganda kanatti amma daaree amma asii daaree waa gartuu wanni seenaa takka hin jirtu wanni argadha hin jirtu wanni wayaani bitadhee bahe icciitti narra wanni jiraadhu hin jirtu kopheen bishaan gadi na seense amma gannaaf bona jira kunu baalee lama facaasanii amma xiqqoo quraana illee wayyadhee nuti kilee sirreeffadhe amma garii ijoollee sheekayyuu qarqaaru eegale amma xiqqoo kabiirummaa eegale amma eegallee jennaani amma oorruu haamaa dhuftee saa gannaa dhufee talbaa facaasanii kiraa haamatti damma darasaa waa qarqawan nama qasee qarqaaru qabne kiraa kun gartee boqqolloo akaafatee kun gartee haamate akkasii waa of qarqaara kopheen soorii naccitee dhabe waan bishaan jalaan najjisee kopheen bitadhee biyyaa bahe waan kan ko sooriitti jira dhadhee soorii kanaan gartee tiinuu saan kanaaf kiraa fudhadhee namichaan darasoota hiriyoota yaasii kadhadha guyyaa takkatti andarsii irra ooluu hin danda'u raatii irra ooluu hin danda'u na qarqaarii namichi qaruute nama seewwanna kaabinee gandataniin illee abbaas aadaa jedhaniini akkuma inni lafti rooba akka dartee ooyiruun isaa buutu barbaada ammallee darasoota gartee hiriyoota kadhadhee talbaa kana birrii 13 lafa sangaa tokko miti tokko birrii 13 fuune yoo sa'a 7 bu maali walii galame shartiin keessatti madda abboo darasoota yaadha laaqana na danda'i jedheen hayyeenaan jedhee wayita laaqani gahu laaqana kii callaa fide waan ana callaa gahu waan ana callaa gahu fide waliin saalfadhe kaanammaa nama keessa daboo yaame akkana waan nama bannee gallaan dura wayittuu mi'attii xiqqoo daa'imatti ni waan nama ganaa akkamitti daa'ima kana kenna dhee qarumaa achi ilaalee shakkee fide amma inni laachuu waa ayiidha as yaame maal abboo as naay amma jara warra nama warra ijoollee dara sana warra wurdaattu jiram as yaame amma jara yoo anis kootti meedee maal abboo maal hin dubban
Abbaa maal akkana goota maal? As yaaman. Nara ragaa baasii sara bara. Nyaanni kun isa gamoon ga'u. Maal kana waliin dubban ati daboon attaa haftuu fi kiraa siqqinee naan jedhe. Amma lafti rooba isiniin jedhee mire dafee tuulamee walitti qabuun qaba onnan. Waliin haa qabatu walitti hin qabuumi. Walitti gabbaasaa. Kenni beeseti mallaa kee kenni. Poolisii si yaaman hidhataa si yaaman naan jedhe. Poolisii yaam jedheen. Adaa inni silxaana qaba. Ani hin beeku. Akkami akkana naan jedhe. Qabanya irraa dadhabana. Amma ani barinne waan mataa itti naawwitu waan hin jirre. Amma seetti na baafata. Mul'aan haamtutti gargaarfadha illee. Amma addaan nu guurani hin galle walitti hin qabne. Maal godhadhee qaana'eef gara bidoo qabaaree darasoota qoo galche. Hin bareeti. Ana amma waan siin dhageenyaa biree amma gaafa quraana qaraa beeka. Quraana qaraana man qutila duuna maaliif hoo shahiidin. Intala akka malee. Kaazaraa wayii waa beerra jirraa tayyarsaatti agattana geetti. Ulee gabaatu akka fudhadhee mana qajeelee gana obboroo. Obeesi naa kennu baatu shahiiduuf. Lafti obboroo namichi qaruute. Yoo warra salaamu alaikum salaam. Midhattee na dhaheen. Sagalee maan na beeke. Mana jiran jedhiin jedhee. Mana jiran obboroo baanee haaya. Waan jettuu yoo galan maallaqa keessan akka oorru isin dhufa jedhiin. Haa itu egeet yoo inni oorruun bahe oorruu itti dhaqe. Beesemtii ol baasee. Miyaas deemnaan jedhe. Taa'ee naan jedhe. Ati warra eessaa dhuftee naan jedhe. Akkana. Amma tillee qaroo baatee naan jedhe. Kan mutu deemu jiru. Amma tilleen ati waan gootu naan jedhe. Akka keessii koyitiiwwan lammiin tola darasummaan hin tolu deemi galte. Deegaan jedhe maallaa kiyya naa kenne. Lammiin gali loli malee akeetu kun darasummaan hin tolu naan jedhee waan akka dhaalee rakkoo akkasiisan keessa dabarsinee jechuudha baatee jiru gateetiin akka itti laajetti sadarkaa magartee quraanni baratamu kuni sadarkaa kanan geenne rakkoo guddoo argine itti beelofne itti dheebonne itti qaanne itti cittoofne rakkina hedduun gartee baha kana dhaqqabne mudannoon takka gartee tiinuu tiyya hedduu mudannoon gartee qaraatee na keessatti gartee tiinuu amma taa'imuu isin dheeratti. Taagaatee tiinuu mudannoon yoomillee dagaannee akka qonnaatitti waan namichi sun naan jedhee fi waan namicha san hin gartee anallee rakkina akkas na godha innillee taayitana laadhatu jira jidduu kana gartee tiinuu rakkoon mudannoon akkana nu argamu fitte waan kana immoo ijoolleen abbirootti yana waliin jira ijoollee abbirootti yaa tama lama na waliin jira agadhaa gartee tiinuu isaan hunda xiqqeessifatanii waan mudannoo tana keessatti. Maashaallah hordoftoota keenya agartanii warra miidiyaa Oromoo Musliim miidiyaa inshaallah ta'ala akkuma dhageettanii kaawwanni kuni guddoo gorsa of keessaa qaba jennee yaanna. Gorsa kana agartanii warra irraa fayyadamu maraayyuu rabbiin haa godhu. Raaf sagantaa keenya mootu asitti goolabna. Sagantaan kun sagantaa irratti dhaabbatu miti yoo rabbiin fedhe agartanii mudannoo adda addaa darsummaa keessatti agartee nama cufa mudatte. Gana irraa haasofna yoo seen agartee karaa nu banani akkasii torbaan dhufu rabbiin nagahan nu haa eegu jenna aga rabbiin agartanii nagaha waliin deebisutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jenna.